ميلكي عندي ما افتارسا تاكسي كمان تاكسي تاكسي أباكم كاكميتكم مراتا أما نما أفضل بتكم فكاتو تكم اللي سالفتو أنا اللي كابو هانا كابو يجان وهامي رفي لقي أجين لقي تي جموش أنا فارا بدو قدر لي كل اللي سالفت ربي شادر ببوس ماي نما أكمل يكون أبو أنا كابو جري ما مدني إنسان لو سما جري أنا كلا تور بعدين إنما لقي أفضل بنا جل ربي شادر ببوس إنديبس بقولت أنت هرمين تيجي وركي سنون ده اسمه في ده حركة تبيه تلقى باستي وبرس كيا كني أنا دستي يتصنع أبدا دستي بدي برماما بروس تيرا الرستي يتمالي Kuakam kata. Kan hunda nat siiten aku luft. Barana jechuun siifaadha keetilee sirriitti isin kunuunsuu fedha. Kunuunsuu keetiif galatoomii anaa miti haadhumatii jatti naa jaba. Akka waraqoon hin jiru sillee. Hayyee galatoomii raafuu baay'illee akka tanatti hin galaayin jaartii naa agarti. Maa isin rafuu jirtii milee subii nu maratti. Anumatti akka jaartii lammataa ta'ee si geeggeessa. خلاص أنا سليم وتسمع مني أكست أنا ولي قال لي أبيني لا أكن هذا سي كانت تكبر ورك في جريتني جلسات نفيدتني أست هجتو ما أنا قد ملأ أو ورك فان تكف فيتني أركنا ملك أتفق أبيني أم كبر الحمد لله أما كنا اللي أركت قال فدي ما أنا اللي أركت إيه وإنها في مال تجرب وش في اللي تتركت دي فدي وهون ده بتدي الحمد لله حرمتي يا جلسوماتي إيه سديم يتينو جتون ده نجلا ديم تم إيه سديم كوبا نرجع يا كتشينا ستو أسكوسن makinan baay'ee sirraa bareeddi. Akkasii? Galatu? Galaan hin barbaachisu. Anka jedhu baraatiin kun hedduu baay'ee tokko natti toltaa beekte. Kam jechuun kee? Xiqqoo akka waan jaalalli sirraa na qabdu natti fakkaata. An nama jaartii qabu warri dagaatti maal taate? Maa qabaattis maa rakkinna qaba. Waan hafate walii gal. Akkam jechuun maal walii gal? Oma walii gal asa walii gal lafa. Yoo anaafate icciite wajjin dhoysine jiraanne. Tokko nutti hin beeku bara. Obboleettiitii ana jeesisii adda jaartii? Waa takkaa usin gootu waan ubbeeti ma. Ana hojjettuu tan ta'eeti isin jaartii tan ta'eeti. Yeroo hedduu jaartiin ta'e fayyaalatti waan taate kun takkaa namatti hin beeku. Jetteere? Booda waa hin qabsiifta? Homaan taatu sodaatiin. Anis bardura numa sodaadhe malee bareedumsaan kee argees kajeelee ture. Akkas sanaan bareedaa uka. Eegaatis na kajeelta jiraatte walii gallee kana. Atummaa yoo na jaalatte ani jaayisa atummaa wanti yaadi malee. Ayyee tole rakkoon qabu itti yaadee siima. Garuu jaartiin tiyya waa takka beekuun qabdu. Saanatti dhiisa. Atummaan tolchiitiin na jaaladha malee ansi jaaladha. Ayyee tamaam itti yaadee akkas jaaladhu sitti ma rakkoo takkan qabu. أبو كاميرا Anka sinjeru waan harmeen nagoote soo agarte imanat taphattee imanat takkuur gadhaadhe qormaata akkana qormaata hin beeku.
Maaluma si goote boo maaluma taateetiin maaliin maal si goote akkuma salphaa qormaata addaa karabbuun qormaatiin been isin qormaatti yaa rabbi si ajaa'ibsiisa maaluma taa gaaba warqii hagam ga'u tuula awwaalattee qabdee akka miskiinaa mana xiqqoo keessa jiraataa turte hayyee akkasitti kunoo achirraa kaatee hayyee anaa fi obboleessi kiyya nu bira teettee jaartota teennallee walitti qormaatte hayyee qormaata addaa kan qormaatteetiin ka keessaa darbe fuutee warqii san hunda kennite hayyee an akkasi kasaaree makiinaa kiyya dhabe mana kiyya dhabe waa hunda obboleessi kiyya waan warqii qabuuf qabeenya waan qabuuf mallaqa fudhate waa hunda irraa fuudhee homata wallaalee magaalaa kan dhufe amma abshir obboleessa kiyya bo'aati inumaayyuu aaree ilma namarraa waan argatan hin jiru wannumaa maaliqumarraa rabbumarraa argatan sirriidha wanni an dhufeef amma hayyee nan qabiniiti hayyee baaruma kana keessa of darbuu barbaadee dhufe akka nan qabneef soomee dhufe illee beekta boo maaliif addunyaaf jechamu addunyaa meessitu fide malee addunyaan sitti boo maal taatee beekta wanni magaalaa kan dhufeef harmee hammeenya harmee teetii wanni magaalaa kan dhufeef hayyee situuyyuu baara guddaa isaa beeka kan nama liqimse ol nama hin deebisne ka ijoollee ta'e nama eega liqimse ka obboleeyyan ta'e nama eega liqimse dhaqee jara barbaadee jara waliin makamaati kalaas waa kan qabu maaluma achi qaba jedhee jara bira dhaqaa beekta kanaafuu waan na goote baarri kana moo kaachiiti moo kaachiisantu guddaa ka tolchee nama liqimse ol nama hin deebisne isanatti kana feeta obboleewwan kee biratti qaba haaratti haman kana isaan bira deemu feeta hayyee maal rakkoon jira beeka akkam goota seete asiin baateetiin kunoo karaa kana agartee miti karaa kanarraan akkanatti marfatteetiin kunoo fooqii guddaa kana agartee isaa galma shanaffaa isaa baateetiin achumarraa gamoo shanaffaarra baate achumarraa akkuma allaattii koolaan barattu achumarraa of gadhiista kaa ni seenatti ittuma seenta achi boodoo deebisaan hin jiru battuma siidee achi boodoo achuma booda obboleewwan kee kaa qurxummii raata qurxummii ta'an isaan hojiin qurxummii walitti isin fidan galata obboleessi kiyyaati natti mukeetiif galanni rabbiin galata sana eebiif galata hayyee ammuma dhaqiitiin achumarraa of gadhiisi of darbe achuma ammumaan tana dhaqe amma dhaqa ammumaan tana ni dhaqa tole yeroo Taaksii ni jiraa miti nama geessu. taaksii jettaa boo amma du'uu deema maal gochuu miila kiyyaan deemee of taarsa Taaksii qabadha taaksii. taaksii taaksii abaa kun akkamiiti kun maraataan amma nama of darbu tokko hin fakkaatu xiqqoo mallee hin saalfatu anallee hin qabu haana qabu jechaan waamee dhufe dhaqi achiin dhaqiiti gamoo shanaffaa dhaaba dhufu gaddar jedhe xiqqoollee hin saalfatu rabbi isaa darba abboo simaayyuu nama akkamii kun abboo haana qabu jedhee waa madheenni hin seenin loosama jedhee haana kadhatu barbaade inni inumaa dhaqiif darbinaan jedha rabbi isaa darba abboo sin deebise. Bakki akkanaatti qilleensa fudhachuun gaariidha siif. Intala tiyya iddoo bareeda na fidde. Kuffifte mucaa ilma koo kuffifte mucaa ilma koo. Harmeessi taphachiisaa sillee. Ani hin fadhi ilma kiyya na caccabsuu deemta. Homaan taatu koo taphadhu. Koota.
Harmee maan wajji taphatuu didde? Ani kanan taphadhu yaa ilma kiyya isin ammaan naa taphadha. Kan biraa si taphachiisuu lee harmee. Annatti yaa boqolleensa kunuuna gayaan taphate. Adaado wanni nas dhufeef wanni achirraa ka'ee biyya kana dhufeef waan si gaafachuu barbaade manatti illee nama nu dhagaa'ee as geessi baase obboleettiin ta'e harmeen ta'e jechuudha. Warqii san hunda eessumaa fiddee harkatti dhiyoo tana gabbaastee obboleessi kiyyaa kennu. Abbaa keenyaan dur qaba. Abbaa keenyaan nuu fanne. Isin hundaafuu akkasuma isin kenne? Saafuu akkasuma kanne anumaan jedha wali boona. Cufaafuu akkasuma nuu fanne qabus. Inni duraan qabeenya qabaa jechuudha. Qabeenya. Qabarree waan gaafa. Eessaa fide eenyummaanu? Waan gaafa xaaliyaan awwaalee deemu. Sannichi jira akka ta'e baasu. Xaaliyaan biyya keessa awwaalee inni dachii keessa baafate. Dachii keessa baafate sani. Maal qaba osoo isaanis jiraadhee ilma isaa ta'e? Ati waan qabdu amma akkam goote? Asirraa hafte kaan asin naqatte? Kaan isin kaan goote? Ay Adaadoti yaa. Bareeda wal kana. Fayyuma wal kun. Kanaafuu ka'ee biyya sanii ka'eetiin as dhufe kanuma asii bakka ishii dhufti sana daawwachuu barbaade. Bareeda. Maal nyaata mama? Atoo maal nyaata? Ani buristiin faya. Atoo mama? Mama ittuma dhumaal barbaadda? Anilleen isin maal nyaattan? Nu buristii feena. Anilleen disti jetta san naa fida. Distii miti bar mama burustiidha. Irristii jettu maali? Buristii jechuun yaa mama lukkuu jechuudha. Lukkuu xabbasamte. Ayyaa anillee waanuma nyaattan naa fida. Ayyee toleeti burustii meeshaa yaa godhan. Udah mama. Kana udah mama. Wando sana sekali. Akak kabar dulu mama. Kana litii maasin naqan. Litii miti mama kun waan mi'aa awwal. Litii miti yaa mama kun wanni mi'aa nyaadhu. In jaalatta. Nyaadhu mi'aanis. Nyaata. Nyaaduma mansooraatiin nyaaduma mansooraatiin yoo dhumate kun waan dura inni dabalaa guutuun asira. Hedduu ajajni muun. Ini kan.